Hai ashamaa ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii isiniin jedheen jira nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqa galata rabbii akkam naguma keessanii jirtu ani jira. Guyyaa kalee viidiyoon hojjedhe tokko jira. Innis maalinni ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftanii waggaa lama yoo fixxanii maalifi maallaquma haaraa biyyarraa dhuftasaniin hojjettu hin jedheeni fakkeenya micoo takka uffadhe isheenis erga biyya Saawudii kana jechuudha erga dhufte waggaa afurii haga har'aa birruma waggaa afur jechuudha birruma 1,000 hojjette jechuudha. Ijoolleen akkana yoo jiraatan ta'e maalifi waggaa kontiraata keessan waggaa lama yeroo fixxan maaliif naa dabala hin jenne maaliif hin dubbanne zimi yoo jettanii furmaata hin qabu yoo dubbattan furmaata jechuudha. Maaliif dhugaa rabbii nuti haga warra kana sodaannu maatii keenya irraa dhalanne sodaannu jechuudha. Dhugaa rabbii ani garuu jechuudha waan gama kiyyaa sodaa isaaniin qabu maaliif jennaan jarri yoo sodaatte yoo mataa gadi qabatte mataa irratti ol si ba'uu barbaadu. Hojii kee hin hojjettaa hin kabajjaa bakka immoo mirga keetis eeggachuu qabda jechuudhaati. Iddoon hin jira iddoo baay'eetti jechuudha hojii kee hin hojjettaa isarraan kan tarrafe garuu kana hundarraa ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan piliis dhugaa maaliif dafqa keessanii isaanii xaartu dhugaa rabbii jechuudha. Birrii biyya kam ta'e dhugaa waaqa anamman Dubaay fi Saawudii fi Joordaan Beerut hin beekaa jechuudha. Hagasaa kaffaltii isaanii haaraadha kaffalan. Kanaaf isin biyya keessa jirtaniin warra afaan beekuu meeqa kaffalu jettanii nama gaafattanii hiriyoota keessan gaafattanii yeroo ammaa tole jechuudha. Bilbila qabattanii biyyarraa dhuftu. Nuti garuu yeroo biyya keenyarraa dura biyya Arabaa dhufnu ji'atti yeroo takka maatii keenya yoo dubbisne guyyaa sanii kolfaa ollaa gammachuudhaa jechuudha. Amma torbee tokko maatii keenya ji'atti guyyaa takka yoo dubbisne dhugaa rabbii ji'atti guyyaa takkatti maatii keenya yoo dubbisne jechuudha. Ijoolleen amma garuu bilbila ismaartii baattanii biyya keessan irraa dhuftu. Kuni shaggaadha bareeda yeroon akka duraatii fi akka hamma addaanii sini jechuu barbaade tananii walumaa galaana sinin jechuu barbaadu yeroo biyyarraa dhuftanii maallaqa ittiin mindaan keessan haaraa warri taatan bichaadha. Mindaan keessan agaa warra afaan beekutii miti hin qannasaa jechuudha. Yoggaa immoo kontiraata keessan fixxan waggaa lama keessa yeroo fixxan dirqama isinii dabalamaa jechuudha. Isarratti bilis gaafadha maaliif eenyuun jedhinaati akkasis isiniin jedha. Dabalataan immoo haayidii isiniif hojjetame isiniif hojjetamuu dhabu akkatti beektan jechuudha. Yeroo mana baankii deemtanii maallaqa ergitan haayidii keessan malee erguu sila hin dandeenyeef akkasitti inni bartuu jechuudha. Kan biraa immoo wantoota baay'eedha. Viidiyoo biraa keessatti isinii hojjedha. Kanuma viidiyoon kiyyaa isinitti baay'ata. Maaliif hojii wajjin biizii ta'a viidiyoo dhaggeeffachaa mana namatti hin tolu kana nan beeka. Akkas isiniin jedha. Walumaa galatti gaafadhaa dubbadhaa isinii akka dabalamu taasisaa isiniin jechuu barbaadanii warri haaraa biyyarraa dhuftanii waggaa kontiraata keessa fixxan dirqamaa maallaqni isinii dabalamaa yoo isiniin dabalu jedhanii gara biyya keessanii dirqama isaanii isin galchuu jechuudha. Maaliif innis immoo tikkeetti maallaqa isaaniitti isinii kutu malee hankeechanii isiniin kutanii jechuudha. Maaliif jennaan isin dirqama keessa fixattanii jennaan jechuudha. Garuu immoo osoo dirqama keessaniif fixatiin jarri osoo fedhii isaaniitti isiniin geggeessin nan gala jettee yoo didde dirqama maallaqa keetiin tikkeetti kutatte gara biyyaa galta jechuudha. Garuu immoo yoo ati waggaa lamaan kee fixxe dirqama isaas galchuu gara biyyaa jechuudha. Viidiyoon kiyya kanarraa isuma kana
horaa deebana ulfaadha galatooma isiniin jedha kanuma.